Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo deebi'ee kan dhufe fuula miidiyaa garaagaraa irratti wantoota tokko wanta argeeffannee deebi'ee dhufe. Innis maalidhaa? Biyya Keeniyaa jedhamtu keessatti paastariin tokko Iyyasuus isinii fidee jira jechuudhaan uummata walitti qabe. Uummata yeroo dhiichisiisu miidiyaa garaagaraa irratti mul'achaa jira. Kunis maalidhaa? Bara dhumaa kanatti wantoonni adda addaa akka mul'atan macaafni qulqulluunis ragaa nuu ba'a. Nus immoo ijoollee Waaqayyoo warroonni taanee amantaa keenya ishee jalqabaasaniin ejjechuu akka qabnudha. Dhaabbachuu akka qabnudha. Kanaaf immoo macaafni qulqulluun eenyurraa akka baratte hin beektatii. Garuu amantaa ishee jalqabaatiin dhaabbadhu nuun jedha. Mallattooleewwan bara mul'atan baay'eedha. Isaan keessaa inni jalqabaa barsiisonni sobduun baay'achuu, namoonni raajii adda addaa dubbatan sobaan haasa'an baay'achuu, jaalalli hir'achuu, wantoonni gadee arguu fi dhaga'uu, namoonni garaaf qofa jiraachuu baay'isuu, namoonni nama ta'uu ofii wallaaluu, wantoota gadheef jecha kabajaa ofii hir'isuu, garaa ofiif jedhanii ganuu wantoota jedhu. Wantoota kanneen qulqulluun Phaawulos immoo akkana jedhu. Barsiisota sobduurraa isa jedhu keessatti hafuurri garuu mul'innatti guyyaa bara dhumaatti kan doongoran tokko hafuurrii fi of arguu dhabuu sobdootatiin barumsi hafuura seexanaan kennamu dhaggeeffachaa amantaa ganuu jedha. Tokkoffaa Xiimotewos 4:1 irratti. Barri guyyaan dhumaa, guyyaan muddamaa, guyyaa ciniinsuu jedhamuudhaan beekama. Hammeenyi namaa dabalaa dhufuu isaatiifis namoonni dhugaa mormuu isaaniiti jedha. Lammaffaa Xiimotewos 3:1-9. Tokkoffaa Xiimotewos Tasalonqee 2:3 dubbisaa. Itti aansuudhaan mee wantoota hojjetamaa jiru kana immoo wajjin haa ilaallu. Innis kunoo isa kanaadha. Ilaalaa. Maqaa Gooftaa keenyaatiin wantoonni har'a addunyaa kanarratti raawwatamaa jiran wantoota baay'eedha. Wantoota nama gaddisiisanii fi wantoota Waaqayyoo biratti haasa'uun namatti ulfaatudha. Kana hundaafuu nuti kadhannaadhaan ejjennee Waaqayyoo keenyatti boonnee jiraachuu qabna. Wantoonni har'a addunyaa irratti raawwataman hundi isaaniitu wantoota jiru yookiin mallattoo bara dhumaati. Namoota kana godhaniif Waaqayyoon hubannoo haa laatu jechaa nuti immoo amantaa keenyatti cimnee akka ejjennu maqaa Gooftaatiin isinan gaafadha. Jaalalli Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu hunda keenya wajjin haa ta'u. ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ያከብረን